walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. Miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa haa baanu. Finfinnee News Network. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa gurraandhala bultii 4 bara 2021ti. Oolmaan nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo ashamaa. Isumaan qabanii isumaan dhaananii isumaan qabanii jiru. Kan maalirraa ka'anii mammaa akkasitti fakkaate booda sibiila tumanii sibiila tumu deebi'anii sibiiluma sanaa immoo sibiila sana kara baatu. Amma inni guddaan qabsoo uummata Oromoo irratti gufuu ta'ee fi uummanni Oromoo akka inni tarkaanfanne kan sakaalu gara fuulduraattis kan gufuu ta'ee yaadu uummata Oromoo keessaa namoota qarshiidhaaf garaa isaaniitiif bitamanii tokkoon gandaatti lafa uummanni Oromoo baay'eetutti deemanii gurra ta'anii uummata Oromoo basaasanii. Namni namaa diigamee qabeenyi namaa warrafamaa jira. Har'a immoo badhaasuudhaaf godina irraa yaa'anii dhufanii amma badhaasa kennaafii oolanii abdicha kanaaf kananii akka isa kakaasuu caalatti onnachiisuufi. Sagaleeleen wal duraa duubasan dhageessifne kunniin dhumaatii roobii kaleessaa balaa konkolaataa godina Harargee ba'aa Hona Calanqoo keessatti mudate irratti odeessa Oromticha magaalaa Calanqoo irraa argannee fi mudannoo fi taatee hiriira shiraa mootummaa kuneeffataa Empaayer Itoophiyaa mootummaa Biltsiginnaa jedhee ofii yaamuun lixa Oromiyaa godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti yaamame mudate irratti odeessa guutuu Oromticha magaalaa Naqamtee irraa arganne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhannee isan dhageessifnetti dabalataan godina Wallagga lixaa Hona Gullisootti hoogganni poolisii humna addaa Oromiyaa kan lubbuu Oromoota danuu galaafatee fi qabeenya Oromootaa kan mancaasee fi ammas mancaasaa jiru kan ta'e namni maqaan isaa Ibroo jedhamu duguggaa sanyii raawwateef itti gaafatamuun osoo irra jiru faallaa kana kamisa irraa gurraandhala bultii 4 bara 2021tti achuma godina Wallagga lixaa Hona Gullisoo magaalaa Calleyaa Eekaa keessatti qaamota Oromiyaa irraa dhaqanii fi bulchitoota godina Wallaggaa lixaan badhaafamu irratti odeessa guutuu Oromticha Hona Gullisoo irraa arganne keessaa bicuu seensaaf fudhannee san dhageessifneedha. Guutuun odeessa Oromoota sadeen kanarraa arganne sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Turtiin keessan haga maa'ii kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf kan isan afeeru. Ana Xiiqii Dhugaasaati. Anis anaa dhufu isaniin jechaatuman muuziqaa ce'umsaa kanaan odeessa Oromticha magaalaa Naqamtee irraa arganneetti tarkaanfannaa itti dhiyaadha. Magaalaan Naqamtee dabalatee magaalota lixa Oromiyaa kanneen akka Gimbii, magaalaa Dambidolloo fi akkasumas magaalota Konyaalee Kibbabaa Oromiyaaf giddugaleessa Oromiyaa walumaa gala akka guutuu Oromiyaatti hiriira deeggarsaa Koloneel Abiyyii fi mootummaa saammoo mootummaa badhaadhinaa baanan kaaniif jedhanii uummata yaamaniiru. Haa ta'uti maallaqa akka kaffalan doorsisis akka jirudha kan himamu magaalaa Naqamtee keessatti kun jabinaan akka mul'atedha. Ati gaadhalataaf jiraataa achiitii mee waan kanarraa nu himi. Akkuma beekamu iddoo kana mootummaan shoror keessaa nama biyya keessa jiru kuni kallattii adda addaatiin uummata Oromoo cabsuudhaa fi wanti inni karoorfatee jiru waan hedduutu jira. Kan ammoo gulantaa adda addaatiin raawwachaa turaniiru amma immoo ifatti baasanii uummata Oromoo bakka adda addaatti qoqqoodanii jibbansa gidduu uummata Oromootti uumanii uummanni Oromoo walii isaatiin akka walii irratti ka'uu fi akka inni qoodiinsa uumee walii isaatiin wal jibbuu fi yookaan amantiidhaan immoo akka inni addaan wal qoodee wal ilaaluu fi gocha hedduu gochaa turaniiru. Ammas kana cimsachuudhaaf jecha namoota kashalabboota magaalaa keessaa gurmeessanii warreen ejjennoo hin qabne akkasumas immoo qarshiidhaa kan hafe ilaalcha namummaadhaa fi quuqamaa saba isaaniitiif kan hin qabne namoota murtaa'an walitti ijaaruudhaani deengaddaa dursanii jalbultii hiriira kanaa jechuudhaan qarshii isaan qoodaa turan jira. Tole. Gaafa dafinoo
wixata jechuudha. Ijoollee dureeyyoota magaalaa keessaa walitti qaqqabuudhaan qarshii 900 kennanii fi namoota akka isaan basaasan namoota hojii adda addaa hojjetan namoota haaraa ta'an namoota bakka tokkotti walitti qabamanii mareessanii heeruu kennanii jalatti kun akka isaan qabamanii fi warri ramadamanii basaastuu ta'anii poolisii jalatti ergama fudhatanii warri hojjechaa turan tokkoon hawaasa keessa faca'anii kan hojjechaa turan jiru. Guyyaa sana hin milkoomnee fi namoonni keenya hedduunsaa waan gurraa qabuu fi namni baay'een harka hin laanne namootuma bakkaa dhufan odeeffannoo hin qabne irraan kana fedhe namoonni baay'een kanatti milkaa'uu hin dandeenye. Ijoolleen hedduun immoo warreen quuqama qaban qarshii kana fudhatanii babbadaniiru keessaati. Jalqabbiin kana ture aanolee ollaa magaalaa Naqamtee jiran irraati namoota fardeen gaangolii qaban dirqamsiisanii warreen qarshii kaffalanii fi warreen kaan dirqamsiisanii fi hanga qarshii 1,400 gaangoo tokko yookaan farda tokkoof kaffalanii nuunnu kubbaa digarraa gatamaarraa akka isaan dhufanii bakka hirmaatan godhanii irra jireessaan kan isaan hirmaachisan dubartootaadha. Akka keessa gadi fageenyaan beeknutti namoonni hedduun dirqamaniiti mallatteessanii irra deemanii bakka daldala isaaniitti suuqii daldalaa isaanii dhaqanii yoo boori hiriira kana hin baane rakkoo irra gahuuf itti gaafatamaa mataa keetti kan jedhuun mallatteessaa turanii. Warreen himaataa warreen mana uffata huccuu daldalaa qabanii warreen mana kophee qabanii walumaa galatti jiraata magaalaa kanaa keessa abbootii garee abbootii shanii abbootii zoonii jedhanii ramadaniiti warreen kana akka isaan mallatteessaa gochaa turanii. Warra mallatteessinu akkamatti ni dhumna adeemaa jiran immoo ni hidhamtuu ni turtuu bakka hidhaadhattuu yookaan ta'uu baate isin hojii keessan hojjechuu hin dandeessanii abiyyiin dura dhaabbachuu hin dandeessan kan jedhuudhaan doorsisa guddaa irraan ga'anii namoonni mallattoo sodaatanii mallatteessanii. Kanarraa kan ka'e uummanni keenya murtaa'an bakka isaatti argamuu danda'aniiru jechuudha. Rakkoon guddaan inni jiru kana namni keenya amma sodaa guddaa keessa kan inni jiru yoo irraafan hidhuun doorsisuun ati shaneedha abaawoodha. Kanaaf ati ilaalcha uummatummaan qabdu kan jedhuudhaan namoota waan doorsisanii hidhanii fi namni keenya kana jalaa bu'uudhaaf jecha amma utuu jaalatiin gara isaatti deengetta kan inni hirmaate namoonni inni sunis irra geessaan namoota murtaa'e malee namoonni hedduun bakka hojii isaa gadhiisee bakka biraa deemee jalaa baqatee kan oole immoo baay'eedha jechuudha namoota murtaa'e kan baate bakka isaa deemee wallaggaatti jechuudha. Kabiraani jala bultii isaarraa qabuudhaan hoteelonni magaalaa Naqamteedhaa guutummaatti akka isaan sakatta'amaa turan. Ilma hoteelota darbuudhaan manuma namoota dhuunfaallee sakattaa akka turanidha. Sakattaan kun maal ilaalseetti maaltu sakatta'amaa tureera? Sakanallee yoo quba qabaatte osoo ibsite. Sakattoon kun jalqaba kan isaan jalqaban dirree irratti namuma nagaa ispaaltii irra karaa irra dhimma isaatiif deemu dhaabanii sakatta'uu irraa eegalanii gartuun murtooftee daandii irra deemanii daandii irra namuma nagaa deemu kana sakatta'u nama rifeensa gurguddaa yoo jiraate damma mootummaa poosteriin isaa kun nama sochiin isaa ispoortii nama hojjetu nama fakkaatu qaamni isaa xinnoo isaa itti jijjiiramu yoo argan addatti sakatta'anii duukaa bu'anii hordofaa turanii kan kanarraa fedhe manneen sabboontotaa hoteelota hunda miti hoteelonni isaaniif hojjetan baay'ee waan jiraniif warreen sabboontota ta'anii ilaalcha sabboonummaa warreen qaban kana dadhabsiisuudhaaf immoo sakattoo jalqabanii namoota mana isaa keessatti walitti qabamanii dhugaatii dhuganii nyaata nyaatan bakka tokkotti hareetanii namni kun illee qarshiin silaa kaffalamuufi qabu namni achi keessa jiru qarshii isaa illee fudhatee kan bahu jijjiiru hoteelonni akkasii. Gaafa sana jalbultiidhaaf sodaa guddaas ture balaa ta'uu gaaga'ama guddaas nurratti uumamuu danda'a kanaaf nuunis waa gochuu qabna kan jedhu karoorfatanii turanii. Kanarraa ka'uudhaan sakattoo adda addaa bakkaa bakkatti deemanii mana nama dhuunfaa irrattis gaggeessaa turanii jechuudha. Xiyyeeffannoo isaa inni guddaan namoota sabboontota ta'anii fi ejjennoo sabboonummaa qabanii kanarraa ka'uudhaan jechuudha. Hayyee egaa rakkoon Oromoof Oromiyaa irra bubbuleera. Ammoo Oromoonis qabsoo hin dhiifne qabsaa'ee galma qabsoo kootii ga'ee isaa jedhee jalaan ba'u namni dhuunfaa ta'u jaarmiyaan ijaarsi haa ta'u matayyaatti ol ba'anii hawaasa kana dogoggorsanii qabsoon bilisummaa Oromoos akka inni duubatti deebi'u taasisu. Isa durii yoo beekuu baattatis isa 2018 quba qabaattaa. Rakkoon akkasii deebi'ee akka qabsoo uummata Oromoo keessatti dhalanneef maaltu godhamuu qabaa jetta yoo hawaasni Oromoo ammas walitti hidhatee falmaasaa finiinsee waliin ka'e gufuun akka hin dhumneef maaltu godhamuu qabaa dabalataan ammoo Oromoo maaltu waliin ka'ee falmuu dhoowwe laata maal rakkoon jiru kanarratti yaada kennu qooddeetu waan hin kaasin Oromoof hin barbaachisa kan jedhu immoo itti dabaltee xumurraa. Tole mammaaksa tokko jira bara maal jedhu fakkaate abbootan isumaan qabanii isumaan dhaananii isumaan qabanii jedhu kan maalirraa ka'anii mammaakasitti fakkaate warri sibiila tumanii sibiila bita keessa ka'anii sibiilumaan sibiila tumu deebi'anii sibiiluma sanaa immoo sibiila sana kara baatu yookaan qabu jechuudha.
amma inni guddaan qabsoo uummata Oromoo irratti gufuu ta'ee fi uummanni Oromoo akka inni tarkaanfanne kan sakaadu gara fuulduraattis kan gufuu ta'ee ani yaadu uummata Oromoo keessaa namoota akka namatti jee kana qarshiidhaaf garaa isaaniitti bitamanii tokkoon gandaatti lafa uummanni Oromoo baay'eetutti deemanii gurra ta'anii uummata Oromoo basaasanii ejjennoodhaan warreen akkasii jechuudha. Amma maaltu ta'uu qaba warreen akkanaa kana uummanni Oromoo ifatti saaxilee ofiisaa keessaatiin saaxilee yoo baasee beekena alatti kun yoo biyyoota naannoo keessaa nafu sababni isaa maaliif fakkaatee namni keenya qarshiitinoodhaan gowwoomfama qarshiitinoon gaafa gowwoomfamee dhugaafannee dhimmi sun darbu amma deebi'een akkatti naan galle gaafa sanaa hedheetee sheepoo buufata Oromoo keenya immoo gara laafessa beektaa inni hiika namni kun gaafa sana garaa isaatii fi qarshiidhaaf jedhee kana godhee waan jiru hin qabu sababa ta'eef amma garuu ejjennoodhaan warreen gantuu ta'anii dhimma kana raawwatan kallattiidhaan uummanni Oromoo of keessatti yoo itti maadeeme amma maaltu jira yoo itti himne nu ibsuu nu qabsiisuu kanan nurra gaa kan jedhu sodaarraan kan ka'edha sababa ta'eef amma sun baay'ateera itti gaffageeffatanii jiru beektaa amma jarrii tokko mana nama dhuunfaa keessatti seelii ijaaranii seelii sanaanii kan isaan nama hoogganaa deeman sababa ta'eef amma rakkoon hammaa ta'aniif ijoon humnaa ol ta'e isa kanaadha. Maqaan illee jijjiiratan waan jedhu duree shanee jedhu miti dur shanee illee jijjiiratanii maqaa shaneen diina keenyaa shaneen immoo kan uummata isaa maal sababa ta'eef maqaa shanee ishee gandaatti wal bulchisuna jijjiirree manaa fi maatii jenneetti wal waamuu qabna kan jedhu jijjiiratan jechuudha. Tokko shanee maali shanee si jedhan sana moo? Tokko shanee si jedhan diiganii ollaaf maatii jedhan maqaasaa. Oromoo sabboonaan akkuma jiru kan garaa bitamutu jira. Isa kanatti immoo Oromoon ititee akka inni waliin ka'een falmanne taasisee jettee isa kana muka kanaan duraa irra walii qabuutu hin ta'in walitti immoo gaariidha jettee kanis gaafadha kan kanaa olii ture. Ati waggaa lamaan kana bilisoomtee? Maal akkamitti? Egaa amma kun qabxisa guddaadha waggaa lamaan kana irra jireessi Oromoo ibsuun bifa danda'amuun bilisoomnee jedhee yeroo inni itti sirbaa turetu jira. Yeroo Oromoonni sirbu ammoo lixaa fi gara lixa shaggar kanaa fi gujiif Boorana keessatti immoo Oromootu dhumaa ture. Inni jechaa jiru dogoggorrii fi raagorri akkasii akka hin dhumneef yoo Oromoon jabaatee achi geeyyuun jedhamu. Itti dabalee immoo dhimma kanarratti waan gorsitu yoo qabaatte gaggabaabsi gorsi ati erga yeroo sana bilisoomne taate. Namni maaltu fakkaate beektaa? Irra keessa waan calaqqisuu daale malee keessa gadi gadee maaltu keessa jira kan jedhu hin daalle beektaa? Amma rakkoon keenya gaafa waa dhufeeru yeroo manduu sana harka rukutuu fi duukaa sirbuurraan kan hafe maal qabatee nutti ajjeesnee makattiimoon isaa maal inni maal qabatee jira bor maal fidaa ammamu maal qabatee jira kan jedhu namni xiinxala kanaa hin qabaatu hin uumuu xiinxala kanaa mijeessuu hin barbaadu beektaa namni keenya. Gaafa tokko dhufuu xinnoo ishee torban lama gaafa ga'ee torbii lama booddee gaafa ayi kunis nuun taaneedha jalqaba sirbee deebi'ee kun naan taanee jedha. Kun immoo qaama hawaasaa sagadaalaadha beeki kana bar gurguddaadhuma nama keenyaatu bilisoomne jedhee barbara sana. Hedduudha bar kanaan siin jedhama maaliifi yeroo sana namni keenya kan bakka adda addaa ture gara biyyaatti ni beekta. Kana keessa namoonni murtaa'anii waadaa tokkoon aangoo ilaallaa bakka akkasiitii goona waan akkanaatii goona kan jedhudha. Uummata akka isaan du'uu kursaniif itti fayyadamaniiru. Jara sanatti warreen isaatti fayyadamanii jireenyi sun miidiyaatti ba'anii bilisoomneerra kanaa ol maal barbaadna waggaa 27 nyaatamneerra kan jedhu miidiyaatti ba'anii dubbachaa turaniiru. Kana hunda sun taane uummanni Oromoo bal'aan immoo qeeqaa ture yeroo sana jechuudha dhimma kana kan sirrii hin taane namni kun bilisoomneerra kan jedhu eessi nu warri bilisoomtan callisaa nu warri bilisoomne hin falmannaa kan jedhuuni sadarkaatti uummanni lagaa wal qoodullee ga'e jechuudha yeroo sana. Quba qabda namni gara Shawaa keessatti gara Wallaggaa keessatti gara Booranaa keessatti Arsii keessatti namni bakka bakkatti wal qooduu eegalee lakki inni kun immoo iddoo akkasitti inni kun kana sababa ta'eef inni kun amantii isaa kana waan ta'eef inni sun immoo sabummaa isaa waan ta'eef inni waan cimmaan ta'eef balaaleffatan kan jedhu yeroo sana keessa dhufe jechuudha gaafa kun akkasi jedhama. Kanaaf amma gaa rakkoon keenya inni guddaan warra yeroo sana bilisoomneerra jedhan waan xiqqoodhaan kuufanii warra guddaarraa kaasanii namni keenya immoo akkaataa walitti hidhatuun akkaataa walitti hidhatu wal deeggaraa deema mala isaa keessatti. Biyyaan akkaataa walitti hidhatuun akkaataa amantaatiin wal deeggaraa deema beektaa wal jibbisiisaa deema. Achirraa maddee ka'umsaa achirraa maddee achi dhufee bilisoomneerra kan jiru sanarraa achi deeme gara kanatti malee uummanni Oromoo waan bilisoome tokko hin qabu caalaatti garboome isa durii caalaatti garboome ekeraasaa gadi fagaatu malee yeroo namichi jiru yoo wayya natti fakkaate beektaa isa kanarra. Hordoftootaafi dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo taatiif mudannoo hiriira shiraa mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti mootummaa biltsiginnaa jedhee ofii yaamuun lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti ta'eef qabxiilee garaagaraa kaasuudhaan
mariin Oromticha magaalaa Naqamtee waliin qabaannee isaan dhageessifne kanuma agammaatti dhageessan kana fakkaata. Kanatti immoo aansuudhaan hiriira shiraa maqaa deeggarsa muummicha ministeeraa Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyi fi jaarmiyaa badhaadhinaa kan sirna koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa Oromoof Oromiyaa irra bubbulchuudhaaf ijaarame sanatti fakkeessuun Oromootaaf taasifame keessatti dhumaatii guyyaa kaleessaa Baha Oromiyaa godina Harargee Ba'aa Hona Calanqoo keessatti mudate irratti yaada Oromticha magaala Calanqoo irraa argannetu isiniif dhiyaata. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Ammas turtiin keessan agamaa'ii kurfii keenyaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Sababa hiriira deeggarsa Koloneel Abiyyi fi jaarmiyaa badhaadhinaa jedhanii hawaasa Oromoo doorsisanii kaanis sobanii baasanii kaleessa balaa guddaan naannoo Calanqootti mudatee lubbuun Oromootaa hedduutu darbe. Oromoonni kun fedhii malee ba'anii jedhu irra guddaan isaanii ammoo nama hedduutu lubbuun darbeedha ka jedhamu. Mee waan kanarraa nuu himi. Lubbuun namoota darbee kun agam tokko taala agam baay'atu ammoo fedhiin ba'an immoo dirqiidhaan ba'an. Fedhiidhaan ba'an namni kan nagaatiin ta'ee soddomii sadii amma qabatamaatti ka du'e. Sagalee eessaatti osoo deemaniiti kan konkolaatni kun kufee dhuman. Magaala Calanqootti silaati hiriira sana deeggaruudhaaf deemaa jiru. Warri kun abbootiidha moo dargaggoota moo qaamuma hawaasa Oromoo bal'aadha baadiyyaarraa magaalaa dhufaa jiru silaa? Amma gaa bara mallasaas haa ta'u mootota isa dura turan irrayyuu kan amma Oromoo mudataa jiru gochaa amaa kan bara Minilikii fi Haayile Sillaaseetiyyuu jedhama. Yeroo kana arganitti attamitti mootummaa kana waliin hiriiran warri kun tarii wallaalatu kana godhe jechuu dandeenya. Ammoo ati maal jetta waa'ee Impaayera Itoophiyaa kana waa'ee Oromoon dhumaa jiru kana bakkayyuuttu Oromoon maaliif waliif ka'ee akka kana duraa tokkummaadhaan qabsootti fufuu dadhabes jetta. Duuba warri kun amma du'a isaan du'an kun garamitti ergama du'a bilaasha lubbuu akka malee baate jennamoo du'a warra kanaa garamitti hiigna. Fakkeenyaaf namni qabsoo irra du'e saba isaaf wareegamee jenna warra kanaa maal jenna. Dabalataan amma akkuma waliigalaatti dhimma Oromoof Oromiyaa irratti waan uummata Oromoon jettu yoo qabaatte jedhiitii sagaleenis guddoo hin jiru neetwoorkiin hamtuudha. Fuuldura mositti deebi'een bal'inaan si odeeffadha. Kaanoo Oromoon maaliif callisee taa'ee du'a walirratti eegamaaf ka'een falmanne maaltu ka'uu dhawwe Oromoo? Kan amma dhageessan kun dhimma dhumaatii balaa konkolaataadhaa guyyaa kaleessaa Baha Oromiyaa godina Harargee Ba'aa Hona Calanqoo keessatti mudata giddu galeessa godhatuun gamasitti bilbilee dhimma saniif qabxiilee biroos kaasuudhaan
marii Oromticha magaalaa Calanqoo waliin qabaanne saniif dhiyeessineedha. Ammoo kan asaanu lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa hona Gullisoo keessatti yeroo dheeraadhaa fi duguuginsa sanyii ka geggeessaa turee fi qabeenya Oromootaa ka mancaasaa ture hoogganaan takkaa'u ajajaan poolisa humna addaa Oromiyaa jedhamtu kan godina Wallagga lixaa hona Gullisoo keessa socho'uun qabeenyaaf lubbuu Oromoo qisaasaa turte ka ta'e namni maqaan isaa Ibroo jedhamu qaamota Oromiyaa fi godina Wallagga lixaarraa dhaqaniin guyyaa har'aa jechuun kamisa guraandhala bultii 4 bara 2021tti hona Gullisoo magaalaa Calleyaa Eekkaa keessatti badhaafamuu fi duguuggaan sanyii ammoo kan kana duraarra daran ammaatee hona Gullisoo keessatti dhufee jiraatu irratti marii bal'aa Oromticha godina Wallagga lixaa hona Gullisoo waliin qabaanne isiniif dhiyeessina. Itti dhiyaadhaa. Ulfaadhu Oromticha lixaa Oromiyaa godina Wallagga lixaa hona Gullisoo magaalaa Calleyaa Eekkaarraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan dubbataa jirtu kutaa Oromiyaa kaanirraa addatti akkuma lixa Oromiyaa konyaa Qellem Wallaggaaf lixa Wallaggaatti hona Gullisoo keessatti deddeebi'eetu Oromoon ajjeefama. Kan alatti ajjeefamu qofa osoo hin ta'in mana hidhaa keessaa baafameetu jumlaadhaan illee bakkatti ajjeefametu jira. Manaaf qabeenyi Oromootaa danuutu barbadaa'ee torbeedhuma kana keessallee Oromtichi tokko mana hidhaatii baafamee ajjeefamuutu himamaa. Egaa akka waliigalaatti haalli jiru hamaa ta'uudha kan dhaga'amu. Mee waanuma baatiilee lama asii keessumatti ajjeechaa torban kana qaqqabee fi Oromticha tokkollee baasanii ajjeesuuf kaanaan hawaasni Oromoo kan magaalaa Calleyaa Eekkaa itti dirmatee irraa buuse waan jedhus jira. Mee odeessa qabdu uummata Oromoof ibsi. Naannoo kanatti gubate hangara kan jedhamuuti. Ganda Calleyaa Dalleerra mana torbata wadduuba ala tokko gubate namoonni sadii achuma wal faana rukutamanii isaan keessa namni lubbuudhaan hafee hospitaala Ayiraa jira. Namni lama boqotaniiru. Hayyee. Akkasuma naannoo keessa mana lama maatii irraa diigameera. Qabeenya keessa tokkotu lafti fudhameera. Hayyee. Akkasuma ganda fayyii manni jedhamu manni torba gubatee mana torba keessaa manni lama daa'ima waggaa tokko gadii kan keessa gubatantu jira. Daa'ima xixiqqootu mana keessatti gubate jechuu abidda isaanitti qabsiisaniin. Maatiin baadiyyaadha. Ijoollee daa'ima mana keessatti dhiyeessu gara qoraanii yookaan lafa bishaanii deema. Iddoo kanatti itti isaan mana hin jiraatin mana cufaa arganii abidda qabsiisanii mana lama keessa daa'imni waggaa tokko gadii gubbateetti. Tole. Mucaa tokko deemnatti balda baadiyyaadhaa fi naannoo kana bila keessillee godhee qabanii bishaan qabe. Kaleessa malee dheengaddachuun gaafa kibxataa. Kibxata jechuudha hiyyama. Tole. Qabanii erga rukutanii booda fuudhanii gara gaafa mana saantii geessanii saantii iddootti hidhamuu jechuudha. Hayyee. Fuudhaa akaatee xumuraa fi gaafni jedhudha kan bakkee buusanii ajjeesanii. Amma jalqaba nama baadiyaa magaalaa dhufe qabanii reebanii rasaasaan rukutanii silaa mana yaalaa kadhaquu qabu mana hidhaa geessanii mana hidhaatiyyummoo baasanii tugaa xumuraa fi jedhanii baasanii ajjeesanidha. Ijjanoo dhaqanii baasanii ajjeesanii isa ajjeesan immoo reeffa isaa akkan fuudhanneef hanga sa'aatii 12 namarraa eeganii. Tole. Isa booda abbaan isaa dhufu erga abbaan isaa hin kenna malee nama tokkotti hin kennu reeffa jedhee abbaan isaa magaalaa Gullisootti kan inni jiraatu. Mucaan immoo baadiyyaarraasu buna ceesisee fi gara ture. Tole. Isa booda gaafa abbaan isaa ayyalee kanaa nama jedhamu gaafa dhufee mucaa kanaa kenna gaafannatu abbaan mucaa sii dhaaree reebicha hamaa irraan ga'ee ijjisa iyyuu haga jaamsuutti ga'e. Ajajaa poolisaati moo bulchaa ganda saniiti moo eenyu namni waan kana raawwatu? Ajajaa waraanaa maqaan isaa Ibiroo jedhama kan Liyyuu Haayilii Koromxinneessaa jedhamanidha. Ajajaa isaaniiti. Tole. Nama kana baay'ee ijjisa haga jaamsuutti ga'e. Isa booda akka hin taanetti reeffa sana itti kennee maatiin deemanii awwaallatanii jechuudha. Amma mucaan baadiyyaadhaa buna cirsiisaa tureetu gara magaalaa Gullisootti deebi'uutti kan inni ajjeefame. Tankii daannoorra tureetu gara Gullisoo deemuuf gaafa inni Calleyaan ga'ee jiru Calleetti qabame. Tankii daannoo ganduma hona Gullisoo jalatti argamu. Ganda tankii daannoorra buna cirsiisee fi maatii isaatii ga'eetti gara Gullisoo deebi'aa jiru Calleetti qabame. Tole. Isa qabame immoo rasaasaa rukutanii ta'anii gara saantii geessanii saantiidhaan immoo fuudhanii galanii ajjeesanii. Mucaan kun maqaan isaa eenyu jedhama? Nama akkamiitammoodha? Ijoolleedhuma
qeerroodha moo Dargaggeessa fuudhee jiru mucaa tokko qaba. Garuma umurii gaggabaa keessa jira maqaan isaa Hundasaa Ayyalee kana jedhama. tole amma gaanni kun kan gaafa kibxataa ta'eedha. Sanumaas isa manadhaa keessaa baasanii namni ajjeesan jira kan itti roorrisanis immoo jira jedhamame kanallee akkuma qabaatte. Isuma ramallee mana hidhaa keessa ammatti kan isaan gidduu kana baasanii ajjeesan jiru. Yeroo darbammoo jiru. Hojii lama godhanii abbilee nama jedhamu mana hidhaa keessa godhanii yoo ta'e ajjeesanii ganti baadiyyaa naa yeroo gaandawoo ta'e jedhamu jiraan dhufu. Hayyee. Mana hidhaa keessatti erga reebanii dhaqanii to'atanii booda halkan naannoo sa'aatii kuna itti fuudhanii gambaanii kan isaan ajjeesanii. Ganti kana keessa ammoo nama maqaan Surraa Maarqos nama jedhamu. Isas immoo bakkeetti rukutamee ajjeesanii bineensi bakkeetti nyaatee reeffi baallee argameen awwaalame lafee tokko duwwaadha kan mucaa kanaa kan awwaalame. Hayyee. Amma manni namaa diigamee qabeenyi namaa warrasamaa jira. Har'a immoo badhaasuudhaaf godinarraa yaa'anii dhufanii amma badhaasa kennaaf oolanii ajjecha kanaaf kananii akka isa kakaasuu caalatti onnachiisuuti. Amma godinarra kamisuma har'aati badhaasuuf dhufu kan badhaasu eenyu kan badhaafamu kun eenyu? Iddoo nama jedhamu kanatti badhaafama. Ajajaa humna addaa Oromiyaa akka jedhamu kan hona Gullisoo keessatti Oromoo fixaa jiru. Eeyyeno. Tole. Oromiyaa irraa dhufanii badhaasanii eegamaa ture garuu amma godinumatti deddeebi'anii warri godinaa akka isaan dhufanii ta'ee badhaasanii godhanii godina irraa dhufanii irra mootorri makiinaan hin hamne ganda callaatti dhufanii badhaasa isaa kennanii fi deebi'anii jechuudha amma yeroo kana. Nama gara jabina hamaadhaan maanguddoo daa'ima shamarran hawwan osoo hin jenne ajjeesaa jiru qabeenya Oromoo barbadeessaa jiru daa'imman mana keessatti abiddaan gubee reeffa waxalaa jirutti akkasittiin badhaasu. Namoonni mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefaman hona Gullisoo keessatti danuu akka ta'anidha kanaan dura kan dhaga'aa turre amma nama lamaan tokko maqaa dhoofteetta. Baay'ina namoota mana hidhaatii ba'anii ajjeefamanii beektaa kan maqaan beektu keessa yoo jiraate warra immoo manuma isaanii fuudhamanii magaalaa Gullisoo keessatti magaalaa Callaa Eekaa akkasumas gandeen hona Gullisoo garaagaraa keessatti ajjeefamanis yoo beekte Oromoonni qabeenyaa lama dhiyeenyuma kan ajjeefamaniiru isaaniinis maqaa isaanii deebiftee yoo uummata Oromoo yaadachiifte. Isaan maqaa isaanii ammatti yaadadhu gadda jaarsoo gaddeessu walumaa Gullisoodha. Torbii himaa darbee jechuudha. Mana shan gubanii namni afur mootiin bara walduukaa iddoo tokkotti ajjeefaman ganda Amaaruu iddoo jedhamutti immoo maatii tokko keessaa namni lama iddoo tokkotti ajjeefaman namni akkuma biratu. Tole. Magaalaa Gullisoo keessatti qomoonsaa Oromoo hin taane uummata Amaaraadha. Gadda mana isaatii fuudhanii bakkeetti kan ajjeesanidha. Oromoon akkana gochaa jira jedhanii maqaa Oromoo balleessuudhaaf gocha kana gochaa jiru jechuudha. Akkasuma immoo magaalaa Gullisoo keessaa namoota 5 ol mana hidhaa keessa baasanii bakkee garaagaraatti